Akan jirtu hordoftoota gammeettuu ofiishaalii bakka jirteetti nagaan keenya naago jecha. Egaa guyyaa irraa kana immoo obboleessa koo kana beektu fakkeessaa ta'e diraamoota adda addaa keessatti kutaa kutaadhaan nama yaalaa irratti fuula keessan duratti beekaa tureera. Nama yaalaa kutaa tokko hanga ja'a keessatti kan fakkeessee sinjiiqaa ture kunoo isa kanaadha. Guyyaa irraa kana immoo bifa fakkeessaa osoo hin taane mata duree addaa tokko walirratti qabneeti kan arganneerru. Mata duree addaa kana immoo fuunee ummata keenyaaf sheerii gochuun fedha keenya ta'ennaan fedha isaa ta'ennaan ummata keenyaa tokko wanta sitti tokko jiraate qophiin keenya inni guyyaa irraa akka ibsaa irratti ibsamuu hin danda'u mata durichi mata duree addaadha keessatti gammaduu kolfuu bashannanuu barachuu wanta sin dandeessanii keessattuu akkaataa addaatti kolfaa taphachaa nyaachaa baggaa silbaa dhiichisaa akka jaalalli kula tura amma dhumaatti nu wajjin tura mata duree kana dhaggeeffachuudhaa fi aandaawwatii qabaddaa akkasuma qabsoota garaa qabatanii wajjin turu ni dandeessu. Qabaa wanti barbaachisu mata duree kana hordofuu Fuudhaafi akka qolfitanii kan malee bishaan aayilaandiin tokko isin barbaachisa akkasumallee sireen ciisichaa isin barbaachisa akkasumallee qolfuuf qophaa'u nyaachuuf dhuguun isin gaafata. Eeyyee mata duree kana irratti utuu dubbatiin dura qophii inni keessa hambise keessaati silkii keessan saayilentii yookaan immoo firaat moodii gochuudhaan ofirraa butaa akka saamni isaati utuutiin qolfitanii namni isin bilbilee waan gaddaa akkasitti himnee barbaanna. Inni isaanii mata duree kana tuni dura faarmiti. Ake tokko yoo jiraate wanta inni keessa hamsi tokko namoonni deemtanii nyaatanii dhufin jirtan yookaan immoo akkasuma deemana fincaanii deemin jirtan tokko amma akka deemtan gidduutti kaanii bahu danda'amu keessaa waan isin battan tokko yoo jiraate dhugaadha. Mata duree keenya irraa keessaati. Mata duree irraa keessaati sarara ta'e namoonni dhiyootti laaqana fayyadamuu barbaadaa jirtan yoo jiraate laaqana kana illee fayyadaminaa mata duree kana erga dhageessan booddee laaqana kanatti yoo fayyadamtan gaariidha. Mata duree kana namni fuuldura godhii keenya mata duree irraa keessatti mataa isaa yeroo kenna keessaatti akkamittiin akka uffatan akkamittiin akka nyaatan akkamittiin qabxii qoolee baratan akka hojii argatan akkamittiin illee akka deeman akkamittiin illee akka sirban akkamittiin illee akka rafan akkamittiin illee akka deemaa rafuun illee danda'ama. Akkasumallee birrii xiqqoodhaanii akkamitti akka jireenya gaarii tokko jiraatan. Akkamittiin bilbila malee silkii namaa baruu akka danda'an fa'a. Akkamittiin Aarree keenya keessaa ishee qabaatu. Appilikeeshinii barbaade tokko buufattee akkamittiidhaanii utuu hin istaadiin ta'in itti fayyadamu akka yammatu illee akkasumallee namoonni hedduun jechuudha. Mata duree kana utuu hin dubbatin dura karaa keessa nu barreessaa turtanii mata duree kana baasaa furkaa keessanii taa'ee miti Mata duree keenya keessaatti waan ta'e tokko jiraate qabxii xiqqoodhaan illee qabxiin baratan yoo argatu. Wanti illee mata duree keenya keessa jira. Kanuma irratti baay'inaan hin qabne daandiirra gaafa deemnu illee namoota wajjin gaafa wal dubbifnu akkamittiin nagaa gaafanna waan ta'e. Sajalqabaa keessa jira. Sajalqabaa keessa jira. Akkasumallee karaa gabaabaatti utuu tiiviin fayyadamin akkamittiin biyyaa dhabuu dandeenya. Utuu tiiviin kutin akkasumallee deebisee akkamittiidhaan nama barbaade tokko nama jaallate tokko ofirra gahuu dandeessa. Akkasumallee mata duree keenya keessatti moolistii ta'uu akkamittiin dandeenya. Garuu baatiikaas bal'inaani akkamittiin mata dureen keenya guyyaa irraa mata duree addaati barachuu kolfuu dhiisuu dhiistu yoo qophii tokko hin jirte isin eegaa jirra. Akkasuma yeroo nama uffata akka boqonnaa nama uffata keessatti illee akkamitti akka biraa malee jiraatan namoonni fuudhin jirtanii akka fuutan irraa gaaftanii maaliif mata duree keenya mata duree gara dubaratti kaata rakkoo qaba. Keessatti bulchuun barbaadu mata duree sana jalqaba kaaftanii akkanumaatti ammasin hordoftan barbaada. Akkasumallee egaa namoonni mata duree kanatti kaan birootti fayyadamanii yaadota hedduu biraan gaaniiru. Barreessaniiru Isinillee akkasumallee illee akkasiin borii mata duree kana dhageessanii yaadota hedduu nu barreessan nan beeka. Bilbilli keenya yeroo baay'ee akka biizii sababa mata duree kanaaf jecha mata duree kana namoonni hedduun nu qaqqabanii akkasumallee namni tokko nama bilbilee ture yeroo kana maal jedhe sitti fakkaata. Mata duree keessaa nama bakkee beera. Isa kan hin hordofne rakkoo qabu. Mata duree akka bakkee beekuni bifa tooftaa hin beekamne nu kaabaasan. Mata duree kana deebisuuf hojjechaa jira. Warra namoonni mata dureen kun akka salaattanii yaadattanii mata duree sana jechaa argamu. Sababni isaatii inni akkaataa biroo jijjiiree kan biraa kan nama dubbachuu danda'u. Egaa mata duree kana keenya keessatti akkamitti akka yeroo gabaabaa keessatti makiinaa V1, V2, V3, V4 bitatu illee achi keessa jira. Akkamitti rashii tokko fuudhanii ishee tokko eeganii ishee tokko mukuun ishee tokko itti murrebbanii abbaa manaas sadaffaatti wajjin jiraatan. Achi keessatti deebisee namoonni yeroo ammaa kana mucarraa ta'anii haadha manaa ishee jaallatan tokko gadi ishee kan biraa yaadachuu jedhanii mata duree keenya keessa jira. Akkamittiin akka ishee kana jayyaa qabaatan gadhiisanii ishee kan biraa fuudhee achi keessa jira. Gaaffii keenya keessa mata duree keenya keessaa ajandaa addaa ta'e tokko yoo jiraate amantii malee akkamittiin jiraatu amantii jinnoo akkamitti waa'ee amantiilee keessa jira. Ammayyaa amantii keessa jira. Egaa gara mata duree keenyaa kanatti gaadha hin dabarraa. Taphataa kubbaa miilaa ta'u maal gochuu qabda? Ispoortiin jaallataa hoo?
Isa jedhama. Nyaata keessaa qochoon jaallatu waan akkasii akkasitti qabameera. Wanta bichatti dabarraa. Egaa matolee kana keessatti sun darbiin dura namoonni akka jarraa taatanii karaa keessaa koomentii garaagaraa nu barreessaa turtan ammallee barreessaa kan kuni koomentii keessatti matolee keenya isa kana miti. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee galatoomaa egaa. Baay'ee jaalladhaa. Gabaabaatti matolee keenya guyyaarraa. Guyyaarraa kan fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galateeffannaa. Baay'ee galatoomaa.